Jool akkam jirtu fayyaa keessanii kun barnoota keenya torban sanbataa guyyaa tokko sanbata duraa waaree booda kan waliin ilaallu shaakala afaan Oromooti. Egaa shaakala afaan Oromoo keessatti sagantaa keenya 19ffaa torban darbee keessatti meeshaa manaa waliin ilaallee turre. Maqaa meeshaalee manaa waliin ilaalle hedduu isaa akka yaadattan quban qaba. Meeshaa alaa yookaan meeshaa qonnaa keessatti maal beektu? Ijoolleen biyya ambaa keessatti guddattan tarii yoo muuziyeemii fa'aa deemtanii argitan malee kan isin hin beekne meeshaan Oromoon itti fayyadamu meeshaa hedduutu jira. Isaan kana keessaa tarii anilleen kanan maqaasaa sirriitti adda baasee kana jedhee afaan Ingiliffaan kanan isinitti himuu hin dandeenye hedduutu jira. Maaliif jennaan Oromoon meeshaa hedduu qaba. Meeshaa sanaaf immoo maqaa ittiin waamu maqaa ga'aa qaba jechuudha. Meeshaa tokkoof maqaa 2-3 waamu. Kana jechuun aadaa Oromoo isa ba'aa, isa kaabaa, isa kibbaa, isa dhihaa fi isa giddugalaatti hundumtuu akka loqoda naannootti sagalee isaa adda adda haa ta'u malee yookaan immoo jechi isaa hiikaa garaagaraa haa qabaatu malee jechi itti fayyadamu jecha wal fakkaataadha. Mee har'a fakkeenyaa fi kan waliin ilaallu meeshaa Oromoon qonnaadhaaf itti fayyadaman keessaa meeshaa gindoo yookaan gindii jedhu waliin ilaalla. Gindoon yookaan gindiin meeshaa ittiin lafa qotanidha. Akkamitti ittiin lafa qotu? Meeshaan kun sibiilaaf muka akkasumas gogaa yookaan fo'aa dabalatee wantoota hedduu walitti dabalaniitu ittiin lafa qotuutu danda'amaa jechuudha. Humna ta'ee kan harkisu immoo horiidha. Horii keessaa kan akka qotiyyoo, farda akkasumas bakka tokko tokkotti immoo harreen illee yeroo harkiftu ni jira. Bara durdurii namis yeroo ittiin lafa qotuu ni dhaga'ama. Isaan kun gindii wanni walitti dabalamee jiru kan maqaa isaa isinillee beekuu dandeessan harqota. Harqoti kan nuyi akka gabrummaa yookaan waan akka ulfaataa wayii yookaan immoo waan namarra taa'ee gadi nama qabu kan duubatti nama harkisu harqota jennee isa waamnu sanaadha jechuudha. Mee har'a suuraadhaan kaaseen isinitti argisiisuu barbaada. Suuraan gindoo yookaan gindii maal fakkaataa? Mee suuraan gindii wantoota hedduu walitti daddabalamee irraa tolfama jedheera. Suuraa isaa keessaa muraasa yoon isinitti argisiisuu barbaade gindiin mukarraa tolfama. Gindiin yookaan gindoon muka guddaa tokko qabaa jechuudha. Innis muka akkanatti tolfamee qajeelee bareedee kan biqile irraati. Muka dabaa yookaan jal'aa qabu jechuudha. Muki kun ergaa muramee muka guddaa baay'ee ulfaataa utuu hin ta'in muka kan qajeelina qabu keessi isaa kan dafee hin dulloomne yookaan immoo hin caccabne muka akaakuu ta'uu qaba jechuudha. Muki akkasii muka hollaa isin tarii yoo warri biyyatti Oromiyaa keessatti dhalattan muka akkasii kana ni beektu jedheetan yaada. Mukeetiin kun kan akka dhama'ee, ulaagaa, akka baddeessaa fa'aa, oomii, qaraaroo kanneeniif kana kan fakkaatan irraatu tolfamaa jechuudha. Mee gindiin yookaan gindoon kun akkamitti lafa qota yoo jettan waa hedduutu asirratti dabalamaa jechuudha. Hanga harqotaa ga'utti. Egaa bakki kun dudduubee jedhamee waamama. Bakka kana yeroon isiniin jedhu isinitti argisiisuun barbaada. Sirriitti ilaalaa. Bakki kun dudduubee jedhama. Bakki kun dana yookaan jirma gindiiti. Dana yookaan
jirma gindooti. Garri kun funyaan yookaan gara gubbee jennee waamna. Dudduubee, gubbee, dana yookaan jirma isaa jechuudha. Egaa isa kana sirriitti adda baafadhaa. Asii irraa yeroo deemnu kanatti kan baafnu maalinni? Kanatti kan baafu maalinni? Bakka kana kan itti tolfamu waan tokkotu jira. Innis maalinni? Ordaa jedhama. Ordaan kan itti tolfamu immoo bakka kanatti uraa gadi ba'ee uramutu tolfamaa jechuudha. Uraan kun asii gadi urama. Yeroo kana dalga abalaka gadi huramee muki keessa baafama. Muki keessa baafamus akkuma isa sanaa muka akaakuu irraa tolfama. Kan akka ulaagaa, darbee, innimaayii, muka bunaa, kanneeniif kana kan fakkaatan akaakiltiinis yookaan muki baargamoos akkasuma ni ta'a jechuudha. Muki kun kana caalaatti qalloodha jechuudha. Isan argitan kana caalmaatti. Muki kun as keessa dhufee gadi baafama. Akka kanatti dhaabbataa jechuudha. Isa kanaan ordaa jenna. Ordaa. Isa kanaan maqaasaa ordaa jenneetu waamna. Asirratti maqaasaa yoon isinii barreessaa deeminatti tola. Ordaa. Isa kanaan ordaa jenna. Ordaan kun egaa ordaan kun muka isin argitan kana. Muka isin argitan kanaa jechuudha. Ordaatti aansee ammas uraa kabraa kan uramutu jira. Uraa kabraa kan uramutu jira. Ordaa kanaa fi gindoo kanaa fi waan biraan kan asirratti tolfamus jira jechuudha. Uraan asitti uramu kun dudduubeedhaaf urama. Dudduubee yookaan akka naannoo keessanitti maqaa biraa qabaachuu mala. Uraan kun bakka kana jechuudha. Uraa kana keessa ammas muka qalloo keessa baafama. Muki akkuma ordaa muka sirriitti muka akaakuudha jechuudha. Muki kun ammallee kana keessa dalga baatii jechuudha. Muki kun akkasitti dudduubee kana keessa baati. Dudduubee kana yeroo keessa baasnu mukattiin kun wanna biraa ofirratti baattii jechuudha. Wanni isheen ofirratti baattu ammas batattee jedhama. Batatteen muka kanatti diramu. Isaanis maaliif batattee jedhaman? Fakkeenya akkasii qabu. Batatteen fakkeenya akkasii qabu. Muka battee soofanii kan uraa itti tolchanii dalga uraan isaa kanarratti dhufee diramaa jechuudha. Muki kun akkuma jiruun asirra dhufee dirama. Ishee kanarratti gaafa diramu bifa isaan jijjiiree kaa'uu qaba malee sirriitti akkasinitti mul'atutti jechuu kooti. Batatteen kanaajin wal qabataa jechuudha. Batatteen gindoo waliin wal qabata. Ordaa gindoo fi dudduubee irratti hirkateetu walitti hidhama. Akkamitti walitti hidhama? Inni kun ammas waan biraa qaba. Batatteen kun bakka kana dhufee
batatteen gindoo asitti dhufaa. Bakka gindoo kanatti wanti walitti isaan hidhu waan tokkotu jira. Batattee gindoo waliin kan walitti hidhu dudduubeedha. Inni kun batattee jenna. Batatteen lama garasiinis batattee kabiraatu dhufaa jechuudha. Gubbee kanatti hidhamee kan dhufe. Gubbeetti hidhamee kan dhufe jechuudha. Garasiinis batatteen akkanatti dhufee gubbeetti hidhama. Sana booda bakka roga yookaan futtaasaa kan akka hudhaa yookaan immoo maal jedhanii waamu, futtaasaa ma jedheetan isinitti mamma sirriitti hin beeku. Amma irraanfadhe maqaasaa, abbaa kiyyatu sirriitti beeka. Inni kun funyoo kanan sila isiniin jedheedha jechuudha. Bakka kanatti gindoo kana soofaniitu gindoo kana soofanii akka funyoon itti hidhamu godhu. Funyoon kun bakka kanatti maramaa jechuudha. Funyoon kun immoo kan inni itti hidhamu ammallee waan biraa jira. Funyoon kun kan itti hidhamu waan biraa qaba. Inni immoo qonyee jedhama. Qonyee utuu asirratti hin kaasiniin dura maqaan isaa warxaba jedhama afaan Oromootiin jechuudha. Anilleen isanitti yaadaa oole. Warxabi kun afaan Amaariffaatiin maarrashaa jechuudhaan Oromoon bakka baay'eetti itti fayyadama. Maarrashaa isa afaan Amaaraarraa arrasa irshaa isa jedhanii fuudhaniitu sibiila batteessanii uruusaa qaraniitu qara uruusaatii sana maarrashaattiin jedhu. Warxaba jenna nuti. Warxabi ordaa kanatti galfama jechuudha. Fakkeenyi warxabaa akkamitti tolfama yoo jettan asitti ilaalaa. Warxabi akka kana ta'ee kana fakkaataa jechuudha. Inni kun asiin qara wayiiti banamaadha. Morma qabaa jechuudha. Morma isaa kana keessa ordaan kun gadi seena. Morma isaa keessa ordaan kun gadi seena jechuudha. Ordaan kun yeroo as keessa seenu asitti kana fakkaateetu taa'aa jechuudha. Ordaatti taa'aa. Qarrisaa akkuma isinitti himee kana fakkaataa jechuudha. Kun warxaba jedhama. Kun egaa kan nuti itti fayyadamnu asii batatteetu jira. Batattee kanaaf warxaba kan wal qabsiistu sibiila jabaattu maqaan qonyee jedhamtutu jirti. Qonyeen kanattas yoo diramti. Qonyeen immoo fakkeenyi ishee akkas taate garaa qabdii jechuudha. Garaan ishee kun morma gindoo gajjallaa qarqara warxabaa fi ordaa walitti hiitee babattee warxaba ordaa wal keessatti qabdi akka inni gargar hin yaaneef asii ol kanatti diramti. Yeroo kanatti diramtu bakka kanarratti naannofteetu
kana qabatti jechuudha. Kan akkuma qabatteen asirra ol baati. Kun as duubaan dhuftee wal qabatti jechuudha. As geessee akkasitti tokkatti. Amma isinii galee isa kana funyoon ani isiniin jedhu kun funyoo kana maqaasaa yaadadheera. Dhiittaa jedhama. Amma nan barreessaa. Dhiittaa isinis yaadadhaa. Funyoon kun maqaansaa dhiittaa jedhama. Dhiittaa. Gaarii dhagaa. Dagalee kanarratti barreessuun xiqqoon ulfaata waan ta'eef qubeen koo isin rakkisuu mala. Kanaaf qubeetti dhiphatina ilaalaati. Dhiittaa. Funyoon kun dhiittaa jedhamti. Warxaba maqaa kana isinii barreessuutu narra jira. Warxaba anumaan na rakkisa yeroo baay'ee dafee yaadadhu. Kanaaf isinis qabachuutu isinirra jira. Akka nu rakkifneef jechuudha. Kuni jecha baay'ee namatti toluudha. Hin dagatinaa. Warxaba. Kan funyoo kanaa yookaan dhiittaa akkasin irraa hin banne. Dhiittaan kun kanarra deddeebi'eetu jabeessee walitti harkisa. Yeroo kana qarqarri isaa kun akkas ol dhiyaata jechuudha. Kuniif kun walitti gad dhiyaatan jechuun humni gidduu kana jiru baay'ee jabaa ta'a. Wal gadi hin dhiisanii jechuudha. Humna argatu. Kanaaf dhiittaan barbaachisaa kanaaf ta'e. Isa kanaan maqaa isaa isinii barreessee deemuun dirqama natti fakkaata. Maqaa kana barreessaa deemuun dirqama natti fakkaata. Booda nu rakkisa waan ta'eef. Kanaan maal jennee babattee kana sirriitti qubeesaa sirriitti adda baafadhaa ilaalaa nama rakkisa. Babattee ilaalaa babattee sirriitti ilaalaa. Babattee qabadhaa irra deebi'aa jedhaa. Babattee ishee kanaan qonyee jennee qonyeen kun nama rakkiftu maaliif afaan keessatti sirriitti jabaatti waan ta'eef. Qonyee sirriitti isinii galtee qonyee ila dagalee kana irratti barreessuu waan nama rakkisuuf qubeen koo hin fokkisaa. Maaliga qubee fokkisuu isaan ilaalina. Hin barreessa waraqaa irratti tolee. Dagalee kana irratti yeroo barreessan garuu ulfaataadha. Teknooloojii seenaa akkasii ijoollee. Amma argattanii hunda karaa dudduubaatti deebi'aa ilaalamee babattee ordaa dhiittaa warxaba dudduubee ishee kanaan dudduubee jenne maqaa ishee eessatti akkana isinii barreessuun beeku. Dudduubee la kana la asirratti isinii barreessu sirriitti qabadhaa tolee. Dudduubee miniga dudduubee eedha dudduubee mini dudduubee sirriitti ilaalaa dudduubee. Amma bakka nu hanqataa jira
bakki waan nu hanqachaa jiru yeroon keenyas deemaa waan jiruu fi waa tokko qofan isinitti hima. Wanti ittiin bakka kanatti tolfamti hin huramaa jechuudha. Mataan gendoo ni hurama. Mataan gendoo gaafa huramu gendoo keessa akkuma dudduubee mataan gendoo ni hurama. Akkuma udduu isaa duubaa jechuudha. Kun kan mataa isaa keessa baatu kun muka qalloodha. Ammas muka qalloo mataa isaa kana keessa baasnaa jechuudha. Mataa isaa kana keessa baasnaa jechuudha. Mukattiin kun maqaan maal jedhamti? Dafaa tunurraan badin gubbee gindoo jedhamti. Egaa gubbee kun nama rakkiftu. Gubbee jenna kanaan hin gubatti. Gubee miti gubbeedha. Gubbee ijoollee. Egaa kana har'aaf asuma irratti dhaabna. Torban kan ani isiniin jedhee torban waliin ilaalla. Gindoo fi arqota kan walitti hiitu. Arqoti immoo maal akka inni fakkaatu torban waliin ilaaluu dandeenyaa jechuudha. Arqoti maal fakkaataa? Torban waliin ilaaluu dandeenyaa. Egaa hagasitti isinillee mana keessanitti tattaphachaa walii keessaniin kana irra deddeebi'aatii ilaalaa. Maqaa isaa qabadhaa. Mana keessanitti warra keessan gaggaafadhaa. Warri keessanillee asirraa kan isaan hin beekne jiraachuu mala hin rakkisinaati. Yeroo feetanitti karaa marsaa hittafaa webs.com yookaan immoo afaanoromoo.org jedhaatii websaayitii irra kottaatii yeroo keessan beellama nu waliin qabadhaa. Beellama yoo nu waliin qabattan akka nam tokkeetti dhuunfaadhaan kanneen kana fakkaatan aadaa Oromoo keessatti afaan Oromoo akkamittiin akka calaqqisiisamu danda'u wajjin irratti hojjenna. Egaa kun dandeettii yookaan ogummaa kan nama dhuunfaatiin argatame otoo hin ta'in yeroo garaa qaqqajeelaa tottolaa dhufee har'a kunoo teknooloojiin addunyaa kan isheen ittiin qottu kanuma isin argitan doozerii kompaayinarii waan garaa kana asumarraa walitti qabamee dhufe. Kanarraa jalqabee nuti calqaba madda galoo sanaa ta'uu keenya ni beekna. Garuu guddinni keenya ammallee bakkuma sana waan ta'eef achirraa fuulduratti tarkaanfachuudhaaf kanneen kan keenya ta'an maqaasaa sirriitti beeknee seenaa keessatti galmeeffachaa barnoota keenya isa olaantummaadhaan barannu immoo jijjiirraa isa kana irratti hojjechuu qabna. Afaan kan barannuuf jijjiirama tokko ittiin fiduuf. Lammaffaa immoo afaan kan barannu afaanicha jiraachisnee dhaloota dhufutti dabarsuudhaafi jechuudha. Afaan yeroo barannu ogummaa abbootiin keenya nutti dabarsan ogummaa isaaniis qabannee ogummicha fooyyessaa dhaloota dhufuuf immoo seenaadhaaf ogummaa san akkuma inni jirutti dabarsinee isaanitti himaa argisiisaa adeemnaa jechuudha. Torban isaa ittaanu keessatti akkaataa kanneen asirratti itti fayyadamnu kun kan akka warxabaa, kan akka qonyee, kan akka dhiittaafaa akkamittiin akka isaan tolfaman, kan akka babattee, kan akka dudduubeefaa akkamitti akka tolfaman akeekasaa fi wantoota isaan irraa tolfaman qabatamaadhaan suuraadhaan walitti argisiisa. Akkuma kana immoo harkaanis kaasnee hojii kana eenyutu hojjetaa? Nama hundumaatu hojjechuuf ogummaa qabamoo nama muraasatu hojjetaa? Isaan immoo ogummaa akkasii kana eessaa argatanii? Isa jedhu
irratti bal'inaan afaan keenya guddisuuf jecha wajjiniin irratti haasofna ijoollee. Egaa afaanni keenya ammana bal'ataa jechuudha. Kanaafiyyuu jabaadhaatii mana keessanitti irra deddeebi'aatii warra keessan gaggaafachaa waliinis taphachaa akkaataatti meeshaan qonnaa kun hojjetamu wantoota xixiqqaa mana keessanitti warra keessan isiniif bitan irraa shashaakalaa. Warroonni gurguddoon immoo kana gochuun isinitti fokkisa yoo ta'e siraa duraan beektu jechuudha. Yoo immoo duraan hin beektan ta'e waan akkasii hojjettanii afaan keessan sirriitti akka isin harkaa hin duuneef dhaloota keessanitti dabarsuudhaa fi waliin mari'achuu, waliin hojjechuu fi ijoollee keessan akka taphaatti qabsiisuun baay'ee gaariidha. Ijoolleen keessan afaan isaanii akka jaallatan kan godhan immoo maatiidha. Maatiin ijoollee isaatti aadaaf afaan isaa yoo hime maatiinis afaan isaa jaallataa guddannaan daa'imni gaafa guddatu seenaa galmeessaa jechuudha. Egaa karaa gama kootii barnoonni keenya har'aa kan waliin shaakalloo asirratti xumurameera. Torban sanbata duraa dhufu walitti deebina. Ammasittuu nagaatti.